ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ በተደጋጋሚ ለማሳየት እንደሞከርኩት ለሀገራችን ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ብሔራዊ ደህንነትና ልማት የሚከተሉት 3 መፍትሄዎች ዛሬም በመጨረሻ ቀን ደጋግሜ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ዛሬ ጥያቄ ንግግር ሲያደርጉ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምን ያክል መደመርን እንደበሉት ነው። እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። ቅንጣት ታክል። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህች ሀገር የሁላችንም ቤት መኖሪያችን፣ ማንም የበኩር ልጅ ማንም የእንጀራ ልጅ መሆን የለበትም። ሀርከፉን የከንጅርተን ከበጀምቶታ ፊዳውቶታ ሆርዶፍቶታ ለሚ ሚዲያ ነግኝህን በከንጅርተን መርቴ ሲናደቀቡ ጉያራን ተናምቦቴ ፍኖቴን ስንብራን ገኙን ኦልማ ፓርላማ ኢትዮጵያ ጉያ አራቴ ፊ ጋፍሌ አጃይብሲሶ ሚሴንሶን መነመሪ ኢትዮጵያ ደጋፍሌ ከናንድሮ ሄንጋፈተሚን ዶክተር አብይ አህመድ ጋፈተኒ ፊ ዴቢ ዶክተር አብይ አህመድ ዴቢሴ ቶኮጀን ጀልቀብሌት ጅራ ቻናል ለሚ ሚዲያ ሄሬቶ ኸይሰን ብራ አከደቀቡፍ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ጎቹን ያተኸሰኒ ሱዮኑ ቀደን ካሪታ ሲንንጀቻ ከለም ማለቱማ gara olma parlama gujarran tanati sindabarsana gujarran tanamani mari bakka botu mata wal gaydile soduma fabara hoti shanafa wagga jafa jalqabin akume gama turi halabiya khaysa jirwati misen sunni mana mari bakka botu ummata gafile hindu minister mumme Ethiopia Dr. Abiy Ahmed gafachudan Dr. Abiy STBV ibsa ballah det gira gafile gafata man kaysa imma biya khaysa hala jiro wajjin wal qabatu hedun kafameti jir isan kaysa gafile murtayso fi ijotan hala nagenya biya khaysa kasumas hala nanu tigray kaysatti nagenya wara mirkanaysun mutumma malo jita jira qarora kami qaba ademsi komishini mari biya sa Ethiopia jalqabe galmaan qof mootummaan deeggarsa kanneen godhaa jira adeemsa gara fuuldura gama loojistiksii siyaasatiin maaltu hojjetamaa jira maaltu karoorfame mootummaan dhimma gaafii hulaa galaanaa argachuu kaasee eessaan ga'e maal hojjechaa jira Itoophiyaan hulaa galaanaa yoom argatti hariiroo mootummaan Itoophiyaa biyyoota ollaa waliin qabu maal fakkaata kan jedhuu fi hojjetaan mootummaa tajaajila birootiif kafaltii tajaajilaalee kafalu hojjetaan siviilii sarviisii kun rakkoolee kan dandamachuu dadhabee maal yaadaa jirtan walitti bu'iinsa amantaaf sabaa bakka garagaraatti keessumattuu naannoo daangaa hoo furmaanni maali mootummaan maal yaadaa jira bobaa gatii olaanaadhaan bitaniin deeggarsa argate sirnaan raabsuun maaliif hin danda'amne furmaan isaa hoo maali gaafilee jettuuf kanneen biroo bal'inaan kaafamaniif ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed deebii kannaatti oli walga'iilee 30ffaa mana marii bakka bu'oota uummataa Jaaffarratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaafilee miseensonni mana marichaa raawwii karoora baajetaa mootummaa federaalaa kan bara 2018 fi wixinee baajetaa bara 2019 irratti kaaniif deebii fi ibsa bal'aa kan kenne waggaa ta'uu miseensonni tokko tokko ammas gaafilee ajaa'ibsiisoo kaasuudhaan ministeera muummee Itoophiyaa illee dinqisiifachuun kan ammoo gabadhumaatti kan isin biraan geenyu ta'a amma kallattumaan gara haasawaa muummicha ministeeraatii fi gaafilee paarlaamaan kaasanitti isin dabarsina. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaafii haala nageenya naannoo Tigraay irratti gaafatameef mootummaan Tigraay waliin nageenya buusuuf maal hojjetaa jira jedhamtee gaafatamte akkas jechuudhaan ibsaa fi deebii gadhe. ከሁሉ የከፋው አሁን በርካታ የትግራይ ልጆች በጉልበት ታፍሰው ሱዳን ላለው ጦርነት ተሽጠዋል። በሱዳን ጦርነት ውስጥ የትግራይ ወጣቶች በማያውቁት ጉዳይ yeroo ammaan tana dargaggoonni Tigraay waraana Suudaanitti guuramaa jiran waliigaltee nagaa Pretoria deemsa marii qofaan odoo hin taane bu'uura nagaa waaraa ta'uu qaba. Kan biraa ammas naannoo Tigraay keessatti humnoonni uummata butanii dargaggoota waraana Suudaanitti gurguraa akka jiran Dr. Abiy Ahmed himee jira. Waliigaltee Pretoria nagaa biyyattiitiif jecha tarkaanfii guddaan fudhatamullee ta'ullee gari Pretoriyaan akka marii qofatti ilaalamu hin qabdu jechuudhaan dubbate. Mootummaan nagaaf gatii guddaa kafaluu qabeenya silaa qabaachuu danda'u hedduu odoo hin tuqamne deebisee nageenyaaf dursa kennuuf akka if qusatellee hime haa ta'uti malee immoo qaamonni tokko tokko naannicha keessatti nagaa hin barbaanne ammallee uummata Tigraay jeequun jireenya nagaa booressaa akka jiran himee jira. Humnoonni nagaa hin barbaanne kunneen maatii isaanii Finfinnee kaanii kaan biyya alaa jiraachisaa garuu hiyyeessa Tigraay nagaa dhoowwaa jiraachuu ministeerri muummee himee jira. Ilmaan hiyyeessaa irraa butanii waraana Suudaanitti gurguraa jiran jechuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbate. Dubbii Dr. Abiy tana kan dhugoomsu guyyaa kaleessa waajjira dhimma alaa Ameerikaa Afrikaatti seneetariin Ameerikaa tokko waraana Suudaan keessatti kaafamaa jiruun TPLF harka keessa qabaachuu ibsa baasee turuu deedatama. TPLF akka meeshaatti kaleessa akka meeshaatti turan arraasa akka meeshaatti tajaajilaa jiru. TPLF qawwee Shaabiyaatti Shaabiyaaf ergaman nuti kan ergame odoon taane kan erga irratti xiyyeeffannaa jechuudhaan Dr. Abiy waa'ee nagaa buusuu naannoo Tigraay ilaalchise ammas uummanni Tigraay nagaa barbaadaa akka jiranii fi qaamni nagaa boreessuu ergamtoota murnoota TPLF kan Shaabiyaan ergaman ta'uu dubbate. Dr. Abiy waa'ee hariiroo biyyoota ollaatii fi ergamtootaa fi baandota ilaalchise akkas jechuudhaan dubbate.
እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። ቅንጣት ታክል TPLF Shaabia Suudaan fi humnoota biraa dabalatinillee oduu Itoophiyaatti dhufanii birmadummaa Itoophiyaa hanga xurii qeessa jala cabsuu hin danda'aniin jechuudhaan ibsa kanne. Dhiyeenya ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waa'ee humnoota cimdoo ijaaramanii ilaalchisee ibsa kenneen diinonni seenaa Itoophiyaa kan Itoophiyaatti ulaa galaana cufuuf carraaqaa turan kan Itoophiyaan ulaa galaanaa akka dhabduuf hojjetaa turan duruu jiraachuu kenne amma immoo maqaa cimdoo jahu qabatanii dhufan jechuudhaan diinonni kun Itoophiyaan waan takka gochuu akka hin dandeenye Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed fi Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa TPLF caalaa humnoota cimdoo irratti kan xiyyeeffatan ta'uu mul'isanii jiran. Dr. Abiyyi ergamtoota odoo hin taane ergattoota irratti xiyyeeffannaa jechuun isaa kallattiidhaan dubbachuu baatullee TPLF dilii xixiqqoo waan taateef xiyyeeffannaan keenya Shaabiyaa fi Masrii akka jechuutti ibsatee jira. walitti bu'insa sabaa daangaa fi amantaa ilaalchisee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed akkas jechuudhaan dubbatan. የማህበረሰብ ግጭት ቀንሷል ወይም እምብዛም አይሰማም። አማራና ኦሮሞ ሶማሌና ኦሮሞ ኢትዮጵያ keessatti walitti bu'insa sabaa irratti jira. Amaaraaf Oromoon, Oromoof Somaaleen akkasumallee Geedoof Sidaamaan, Sidaamaa fi Walaayitaa jechuudhaan walitti bu'insi akkasii hafee jira. Itoophiyaa keessa wanni jiru humnoota sabaa fi saba amantaa fi amantaa walitti buusantu jira. Hamba humnoota kanaatu walitti bu'insa kaasa malee sabni lafumaa ka'ee dhuunfaa isaaniitiif walitti bu'u hin jiru. Garuu walitti bu'uu isaanii qofaatu ilaalama. Humnoonni kun kan godhaniif heera mootummaa cabsuu fi gaafii uummataa jala jalaa deebisaa akka hin arganne taasisuudhaaf Itoophiyaa keessatti waldhabdeen uummataa hin jiru. Waldhabdeen sabaa fi amantaa irratti jira. Hawaasni gargar bahuun miidhaa guddaa nurraan ga'ee ture. Ni beeynaas waggoota dabaran keessatti uummata waliin qofa waltajjii marii 225 ol taasifnee jira. Marii san irratti namoonni 100 ol hirmaatanii turan. Sababa kanaatiin waldhabdeen namootaaf amantii jidduu jiru irratti jira. Kun baay'ee abdachiisaadha. Keessumattuu gara fuulduraatti qormaata akka mootummaatti uumamuuf deebii yeroo kenninu rakkoon jiru karaa itti fufinsa qabuun akka furamu taasifna. Gara fuulduraatti walitti bu'insi amma mul'achaa jiru itti fufinsaan xumuramuuf uummata waliin marii gochuu dandeettii nageenyaa cimsuun dursa kennu እንዳላቸው ያመለክታል። ገማ ወሊቲ ቡኢንሳ dhiyeenya kana አርሲ keessatti kaafamee ilaalchisee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed akkas jechuudhaan dubbate. አርሲ በነበረው ግጭት ህይወታቸው ያለፈ 11 ሰዎች ናቸው። አርሲ ውስጥ የነበረው ችግር ምርጫውን ለማደናቀፍ ከፍተኛ ዝግጅት ተደርጎ ነበር። እዚህ አዲስ አበባ walitti bu'insa arsii keessatti tureen namoonni 10 akka ajjeefaman sun kan godhameef humnoota filannoo biyyaalessaa gufachiisuuf qophii olaanaa taasisaa turantu hafe Finfinnee irraa kaasee jechuudha. Boombii odoo nafin qawween odoo nafin kiristaanaa fi musliima walitti bu'ee jechuudhaan dubbatan. Musliimoota bataskaana kiristaana wajjin jaaran Itoophiyaa keessatti kanaan beekaman jechuudhaan walitti bu'insa arsii keessatti ture duubaan Finfinnee kaasee harki dheeraan shira dalagee jiraachuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed ibse. Akkuma beekamu yeroo ammaan tana walitti bu'insa daangaa kan itti fufee jiru hoggaa ta'u dhimma walitti bu'insa daangaa irratti sabaa ilaalchisee Dr. Abiyyi Ahmed wayita deebii kennu dhugaadha. Walitti bu'insi daangaa ni jira. Akka fakkeenyaatti naannawaa daangaa Amaaraa fi Tigraay dhimma walqaa'itti fakkeenya fudhachuun walitti bu'insi jiraachuu hime. Rakkoon sun haa furamtuu jechaa jirra. Garuu rakkoo kana kan uumiluu miti jechuudha. Kana jechuun Dr. Abiyyi rakkoon akkasii saboota Itoophiyaa jidduu jiru rakkoon akka hin furamne kan taasise sirna dabre sirna TPLF sirna wayyaaneeti. Garuu rakkoon sun akka furamtu nuti dubbachaa jirra. አማራና ትግራይ አካባቢ የወልቃይት ጉዳይ ይነሳል። እኛ አልፈጠርነውም እኮ እኛ ላይ ወደቀብን እንጂ እኛ አልፈጠር አማራፍ ኦሮሞ ጅቱቲ አማራፍ ትግራይ ጅቱቲ ሶማሌፍ ኦሮሞ ጅቱቲ ሰባፊ ሰብለሞት ኢትዮጵያ ጅቱቲ rakkoon akka hin furamne haala siyaasaa isaanii mijjeeffachuudhaaf rakkoo sirni TPLF waggoota 27 turan keessa Itoophiyaa bulchaa turaniif lafa kaan ta'uu akeekate jira. Keessumattuu tapha siyaasaa isaan milkeeffachuudhaaf mata Oromoo fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa akka wajjin hin jiraannee fi nageenya akka jidduutti hin taane shirri TPLF daangaa Oromiyaa garaagaraa irratti hojjechaa turteen hanga irraatti Oromoof Somaalee jidduutti rakkoon jiraattus garuu ministeerri muummee Itoophiyaa fan furuu akka danda'an beekamaadha. Garuu ammas shirri akkasii jiraachuu kan namatti akeeku ta'uun mul'ate. Gaafilee biroo miseensonni mana marii obbo Barxeemaa Fiqaaduu gaafatee keessaa dhimma qaala'insa jireenyaa lammiilee akkas jechuudhaan gaafate. የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህች ሀገር የሁላችንም ቤት መኖሪያችን ማንም የበኩር ልጅ
ማንም የእንጀራ ልጅ መሆን የለበትም። ከበጀሞ ሚኒስትር ሙሜ ጅሮ አማንተና ለሚሌ ጅረን ጋፊ መነ ክራቲቭ ብዴና ዋናፉ ጅሮ አማንተና ኢትዮጵያ ከሰቲ ተኳለ ጃዳት እንጅራቱል ተኩ ጅራቹ ተደቤት ጅራ ፊራም መና ገሊ ለሚሌ ኸንጂአ ጫለኒት ጅረን ለሚሌ ጅዱ ገሌሳን ጅራቹ ደደበን ሙራስኒ ሃላን ድሮመኒት ጅረን ሀርከ ጫላን ኢሳኒ ገሩ ህይማ ከሰት ጅራቹ ደደበን ቃሌንስ ጅሬኛ ወሊገላ ዲበንታ ቁል ሰዲ ቀብጢ አፍሩ ቃሌንስ ኛታ አሞ ዲበንታ ቁል ሸንደበሌት ጅራ ሞቱማን ቃሌንስ ጅሬኛ ከነ ደገሩፍ ብሬ ቢሊዮና ዲበሰዲ ቶርባተሚ ሰገል ባሱሌ ቀበተማና ሃላ ሃሮምስ ዲነግዴ ማክሮ ወጎት ተብረን ሆጂራ ኦለን ኩታሊ ሐዋሳ ገዲ አና ህዩማ ሐማኺስ ገልጀ ጅራ ጀቹላን ጋፈቴ ከነ መለስ ሚስስ ፓርላማ የሮ ከዱ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሙርሙዳን ዩካን ፓርላማ ከሰቲ ያደፋላ ድበቹን ቤከሙ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ጋፊ እንጋፈቴን ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ጉያራ ፓርላማት ጋፊ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ድንቅ ሲፈቹ ድበቴ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ አክዝ ጀቹላን ድበቴ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ በተደጋጋሚ ለማሳየት እንደሞከርኩት ለሀገራችን ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ከበጀሞ ሙምች ሚኒስትራ ጋፊናን የሮ ሄዱ ኢረደደቤን ሲኖ በቺሱ በርባደን ከነን ጉያ ድማቴፍ ዱበዱ ወጎተ ሸነን ደብረኒፍ ሀለ ጅረኛ ኡመታ ፊ ደደብነ ጫሳ ሞቱማ ኢትዲኛን ሆርዶፋቱ ሬደቹ ለንድበት ሞቱማ ናኖ አደደት ነጋ ደቡፍ ድሬ ሲያሳ ዲባቻ ጅርቱ ፈቹላን መቃ ሚልካይነት ንግዴት እንጠበላ ኮይሳ ጠበቹን ኡመተ ቡርጃ ጄሱዳ ጀቹን ድበት ከስመዱ ቃሌሰ ጅረኛ ሃሮስ ዲነግዴ ማክሮ ሆርዶፌ ሰሚት ቶልኬት ጅራ ቢለ ዶኸታ ለቢሌ ሚሊዮን ለካመን humna bittaa isaa deemu hulqee gita jiddu galeessa akka balleessu taasisee jira jechuudhaan gaafate barattoonni kutaa 10 lammeessaa damee barnoota 192 gabbu'uu ibsuudhaan bu'aan yaaddessaan kun kufaatii caasaa sirna barnootaa mootummaa kan agarsiisu ta'uu ibse kanaaf immoo ministeerri barnootaatti gaafatamu akka qabu Dr. Dassaalany Caannee gaafatetti jira. Dr. Dassaalany ittuma fufuudhaan biyyattiin rakkoo lammummaa keessa osoo jirtu daataa ukkaamsuu sababeeffachuudhaan lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii gara miiliyoona 2 qabxiisan gabbuusuunis sirrii akka hin taane qeeqetti jira. Bakka bu'aan kun akka formaatatti mootummaan misooma kooriidariitii fi ijaarsa riizoortii hir'isuu irratti akkasumallee indaastirii oomisha bu'uuraa sagantaalee toora nageenya hawaasummaatii fi marii siyaasaa biyyoolessaa dhugaa humnoota hidhatanii hunda hammate irratti xiyyeeffachuu akka qabu dubbate. Dhumarratti ministeerri muummee Itoophiyaa rakkoolee humnaan hiikuu irraa akka formaatatti mariidhaan hiikuu akka qabus dubbatetti jira. Gaafii Dr. Dassaalany Caannee tana booda ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaafii Dr. Dassaalany tana dinqisiifachuu himuudhaan akkas jechuudhaan dubbate. በነገራችን ላይ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ዛሬ ጥያቄ ንግግር ሲያደርጉ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምን ያክል መደመርን እንደበሉት ነው። ዶክተር ደሳለኝ Caannee hargaa fi tokko nagaafate haasawaa isaa kana keessatti wanti baay'ee natti tolee fi jaaladhe yaada ida'amuu qabaachuu isaati. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti baay'ee namatti tolu ilaalchi ida'amuu Dr. Dassaalany Caannee calaqqisiidha. Dassaalany ida'amuu sirriitti hubateeti jira. Dhimmoota baay'ee barbaachisoo ta'an waa'ee madaallii humneessuu naannootii fi tokkummaa biyyaalessaa koriidarii qofa irratti odoo hin taane diinagdee adda addaa irrattis isaan guutumaan guututti wanti akkanaa kun yaada kitaaba madammarii yookaan ida'amuu keessa jiru jechuudha. Koriidarii qofa odoo hin taane warshaa xaa'oo ta'uu qaba jechuudhaan Dr. Abiy yaada Dr. Dassaalany Caannee kana deeggare. Kanaaf dhimmoota hedduu irratti ejjennoo keenya walitti dhiyaachaa waan dhufeef waan waliin hojjechuu dandeenyu irratti irra caalatti bal'isnee hojjennaa jechuudhaan ministeerri muummee Dr. Abiy yaada Dr. Dassaalany Caannee kana dinqisiifachuu fi fudhachuu beeksiseeti jira. kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Lammii Miidiyaa ragaa oolmaa paarlaamaa guyyaa irraa isin dhiyeessine kan gammatti hordofaa turtanii gaafilee miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa kaasan kan akka dhimma galaanaa dhimma nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa keessumattuu humna hidhatee galee wajjin ilaalchise gaafilee ministeerri muummee hangammatti deebisaa jiranii fi hin deebisin keessumattuu dhimma hulaa galaanaatii fi dhimma nageenya biyyaalessaa biyya keessa naannoo Oromiyaa humnoota hidhatan jidduutti ministeerri muummee Itoophiyaa waan dubbatee fi gaafilee kanneen fi kanneen biroo marsaatti aanuun kan isin biraan geenyu ta'a turtii gaarii.